Ati alarmii kiyya. Ati hoo ilma namaati miti maleeyikaadha. Laafima kanarra ooltee haadha faatee. Ati alarmii kooti mataa kiyya gubbaa si kaanii kaameraadha. Sa'aatiin irraa bahee maaliif beekta? Sa'aatii an seene maaliif beekta? Sa'aatii an rafee maaliif beekta? Sa'aatii an ka'e maaliif beekta? Wannummaan ati beektu maaltu jira? Nama takka hin dhaga'an. Dhagaan daddarbamus, mukni daddarbamus, diqqaan jedhamus, guddaan jedhamus. Kuma Jawaar Mohammadiitu namichi tokko yeroo tokko Wallaggaa inni dhalataa Wallaggaati. Arsii arrabse. Yeroo Jawaar biyya gale isaan. Kumee baga sirbee bibtitiyya. Yoo si jibbisiisee jedhee bakka bilookeetu jira bilooktu qibay. Yoo si jibbisiise. Koomentii takka barreessinaa waan si godhu anuyyuu beeka kana booda jechuudha. Kana booda tinfishee koomentii takka barreessi. Waan si godhu beeka anuyyuu. Maal jedhisiisan Jawaar Mohammadiitu iyyuu Jawaar namichi tokko arsii arrabsee maaliif irraan dubbattu maa jedhiftee jedhanii kaf godhan. Naganatti kaf godhanii jennaan maal jedhe seetan. Silkii kana jedhe kamataa fayyaa qabu bichaan hin qabatu jedhe. Silkii kana kamataa fayyaa qabu bichaan hin qabatu. Maraataan illee hedduutu silkii kana qabata jedhe. Maraataa lafa kaayee osoo carqii lafa kaayee osoo hin taane maraataa silkii keessa carqii keessa maraatee hedduutu jira. Galee kanaaf maraataa silkii keessa maraatee carqii keessa maraatee hedduutu gatii jiruu fi silkii kana namni fayyaa qabu bichaan hin qabatu. Galee kanaaf anama akkana laaleetiin beekan garii hinaafatu godhaa. Gariin bakka maqama isaa Khadiija, Sumayyaa, Abdalla jedhee haa dubbisu koomentii barreessa. Akkasii bar jaluma kana dhufeeti waan barbaade barreessee maqaa isaa eebelu jedhee waa haa awwaamuuf koomentii badduu barreessa. Eebelu jedheetuma koomentii isaa haa awwaamuuf. Feemasoota kana rabbi naa haa dhiisu gariin faatii inshaallah bara akka beeytii rabbiititti kalaalu jira feemasoota kana. Akka beeytii rabbiititti kalaalu feemasoota numma wallaalummaa keessa fammasane kana jechuudha. Nu'uma sammuu teenna keessa osoo gaafatanii wanni takka kennu keessa hin jirre kana fooloodhaa fi laalchi namaa minaamin nu feemasiise kana akka beeytii rabbiitti warra laalu jira. Yookaan ammoo akka wannootitti. Beeta kiristaanaatitti. Dhugaa rabbi isin jedha mana waaqeffataatitti. Jarma dhaqanii koomentii barreessanii koomentii isaa namni sun dubbisu. Mee anaa nama mana namaa deemee koomentii godhu argitanii bitanii? Mana namaa deemee koomentii godhaan. Mana namaa deemee koomentiin godhu bar. Viidiyoo namni jala gadhiiseera koomentiin godhu. Mana namaa deemee koomentiin godhu. Wanna takka hin dubbadhu. Laayifii kiyyarraa bahee jireenya koo kalafarraati. Geessinee laayifii kooti. Asii geessinaan kutee bakka akkas jireenya akkasii san jiraadha jechuudha. Eegalee kanaaf yeroo waa namaan jettan niin walaalladha. Anuma isiniin jedhe osuma miira keessa jirtan osuma miira amma sakamtanii minaamina jettaniituma osuma deemtan niin walaalladha. Sini galee ana masih osuma maqaa kan keessin kaasin jechuudha akkam si godhaa akkana si godhaa jechuudha maqaa kan keessi waamu jechuudha
maqaa kan kee gizee si waamee kaampaniin tiktokiitu na adaba. Osoo maqaa kan kee si waameen akkuma nama raammoo wayii ajjeesuutitti si ajjeese jechuudha. Maqaan qabdu fooloon kan kee nama 500. Nama 700 baadhadhee fooloo kan kee nama 500 sanii maqaa kan kee kaasee si dubbisa. Eenyu jedheeti. Eenyu maqaa si dubbisa. Nama dila kana baadhadhee eenyu dheeti nama mul'ataan jirtu. Eenyu maqaa si waama. Akkanaan rakkannee bar. Warra azaaba bitee lafa namaa kaa'u akka Ameerikaatti qarbii bitan sanitti. Ameerikaatti amma qarbii bitatta osoo hin du'in. Warra tiktokii kanarra jechuun warra azaaba bitanii lafa namaa kaayan. Azaaba bitanii jechuudha mallaqa ofiitiin lafa namaa kaayan. Ani gizee kam na aarsa beektaani. Gizeen an aaru gizee kam. Miira keessaa bahi. Hin aarin piliis. Wanna takka naaru an osoo aare maal godhuu daataa kiyya guutee bari itti yaade daataa kiyya waayifaayi kiyyatti birrii biyya kanaa kuma tokko guutee laayivii dhufaan. Silkii kiyya chaarjesse. Sinii galee silkii koo chaarjesse jechuudha. Silkii sadii qabaa. Sadiinuu itti yaadee chaarjessee laayivii dhufa. Amma gaafa kanaan asirraa meebii misteekii wayii rakkinni wayii asirraa na baasee jedhee kanaan seenaa jechuudha. Sinii galee itti yaadee waayifaayi koo guutee daataa koo guutee itti yaadee dhufa asirra. Maata akka aaruu akka nama naarrabsan ni beeka akka waan jiran ni beeka. Hafuu hin danda'a bar. Sinii galee hafuu